Abbooti isaa 24 seer kan bu'u. Yoo dhiistoo intarneetii kana hordofate yeroo baay'ee. Asha sinyaan ilaaga sa'aatii ammaa kana. Internet dhiisna jetta internet isee akkuma ta'e iddoo waliin. Yoo buleessoo kayyaa guyyoota akka keerii dalagadhu mee kayyaa ashaan nu godhi. Ashaan nu godhi. Irbaata nu godhi irbaata kayya. Ana akka isi godhayu. Maali kaa guyyoota akka takkallee waan gootu ati kalaas guyyuu himateessee nama eedaa. Nama eedaan kam guyyaa irraa eentu godha. Anaa minannu godhu. Siif abdiin guyyaa takka mana kana waa daleetini beektani. Akkuma nama guyyuu godhuun garatti hogga kana haasofti. Har'a tareen deemte abdiin haa dhufu yoo inni dhufe godhi jenna. Yoo inni godhi jedhamu maallaqa wali buufnee deemnee ala nyaanna. Obboleessoo kayyaa abdiin sa'a malee dhufa sa'a inni dhufutti qoonqoon harkaan nu qabdeemu. Adii sama sa'aan gaheera hojiirra isaa kanan baadhu. Yoo inni godhullee jedhee birrii isarraallee fuunee walitti birrii 100 takka olii fuunee ala bitannee nyaanna malee dadhabeera amma hojiirra dhufee. Amma kaalaattu nu dhaqqabamoo kaasii mana keessaa godhannee nyaannutu nu dhaqqabu. Mee amma yoo godhannee nu nyaanne inni yoo dhufne inni homaa nyaata booda. Hin hambisnaaf kayyaa akki kayyi nu godhi. Amala isaan beektaan akkamiin nyaata na jala fixanii akkamiin qabbanaa kana maali cikicikisa nimnituma yoo inni dhufe mana godhannee alaabaalee. Yoo haga garaan nu qabeerraa nyaanni jedhe goota gizeen dhufellee akkanuma nyaatini kanee walumaan nyaanna. Amma nyaannee hambifnaa jette abdii amala isaan beektame waan har'aati goote waggaa irraa leennisu akkuma Abdullaa. Osoo amala kana beektu as akkana haasofte kanaafuu daqiiqaa 5-10 obsaa inni dhufu. Ani haasaan danda'uudhaan yeroo inni dhufe mana godhannee alaa nyaanne akkasii yeroo isa murteessa. Ati wanni kana hunda haasoftuu akkasuma ka'uu diddaaf himi obboleessoo. Asii ka'uu diddaaf miti ati kana hunda na cinquu dhiisiti yoo hunda garaan akkana hunda garaan si hubatu jira bishaan kun qabbanaa kun achi haree bitee alaa dhufe achi jira isa fuudhi dhuge. Salaam alaikum kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoota tiyya gugurraacholee. Kam naganaa jirtanii? Nagaa maaltu jira ta'e goota. Ayya. Oo hirga ragattee. Eessa dhufte qabu? Akkam. Nagaa jirta yaabiti. Fayyuma asa. Eessa dhufte muusaa kan maa turte qabu? Fayya akkam. Achi sii kitaaba achi sii kitaaba. Namni kaakuu nama haroo keessummaa dhufee mana usa salaamtaan. Isin malee maal qaba? Reemoon malee maal qaba? maaree Akkanuma reemoon keessummaa biraan baane. reemoon ganama kana hin baane. Asi maal ammallee deebi'oo isin salaame waa kafalaa. Isin malee maal qaba? Wal malee maal qaba? Walumaa naadanaa wal malee maal qabna? Bileen sun akkasumaan gara keen hojiirra walii dhufeeti. Abbaan nama qoonqoo harkaan nu qaba. Allahu akbar. Antuma beek. Geruma anachi salaam alaikum isiniin jedhu hajjiin fuula asii guure akka rakkina haasa'u beeka. Maali rakkinni kakkee? Rakkinni maali? Nyaanni nyaanni ciisu jira si eegu jira. Maa mana eegdan nyaadha. Qoonqoo isheen gammaa hangoon inni illee waa godhe nan dide. Anu jiirra oolee akka godhan gadi hin teenne gad dhaabataa oolle akkana dhaabataa oolle akka nama muka dongoraa dhaabate. Akkana hojii namaa irraa ulfuu haga amma karaa kana deemu iyyuu dhaabanne akkasumas deemaa dhufeetuma amma maree gattaa. Amma akka
ajaa'ibaa kan na dadhabsiisa. Hojii oltee osoo nyaanni rafuuf deemtaa na dadhabsiisan natti himate. Nuun godhaa kan nyaanna. Nu godha. Saa kanam saa. Maa guyyaa hundaan akka godha maaliif hin goone isin as nyaata? Gurbaan kun akkana guyyimata kushiinaa seenee beekaa? Waan godhee beekaa namichi kun. Gaaf duraa kiiloo 50 gadhadha'ee itti naqee akka nama fayyaa hin qabne wayititti marqamoo marqeetti ka jedhe guyyaa hundaa anooti. Garuu osoo akkana marquu irree baasee dheebaadhaa sinni qaatana guddaate akkana gurguratee sinni. Anaya marquma sanuu isinii marqe isin mee maal gootan waan ittiin beekamtu madha waan kan guyyaa takkatti marqite isaan torbii ta'u baatii tokko himanii mini. Kiiloo 50 bari yeroo takka itti marqe jedhamu kun balleessa jedhama. akkana jettani amma kana nurraa dhiisa. Ibalu god kanan barbaadu anama beelee jira. Birrii kudhan kun as kennaa deemee mana nyaataa deemee nyaata nuuf jedhuuf dafa. Morma yoo godhanne wayyu. Isa kaalaatu itti salphataan. Sanii miti amma isaallee deemeera hojiirra olee dadhabee galee baay'een ta'e maal isa. Amma birrii kudhan baasaati ana fide dhufu nyaata. Jechi keessirriidha akkasuma wayya. Amma waan qabnu guutuu nu buusnee alma salmatu nu dhaqqaba amma nu beelee nyaata asii godhamu eeguu hin danda'u. Waa mallaqa walumaa fufuunee. Birrii kudhan dafa as kenna dafa. Beelee gudduutti aboo dhiisaa mee yaa kenni birrii. Aboo birrii baase kaasee. Ani hin kennu dha. Ani hin kennu. Hin kennu. Maa hin kennineeti. Ila maal jetti Oromoon beektanii yoo mammaatti. Dhiirti sagal hidhattee bulteedha. Sagal guyyaa sagal takka lama guyyaa tokkotti tanaa miti. Allaal ganama asii waa qabu. Waa afaan hin qabu. Iddoo hojii kiyyaa akka wanni maastikaan hin jirre beektan isinillee. Haadha ammoo birrii kudhan isinii walii guuree ganaa nyaata nyaadhee maqaa obballeessee gurra kiyyaa gurra warra kennaallee muruumu. Maal mara kokkee tan ofirraa muru. Dhiirti sagal hidhattee bultii jette Oromoon. Dhiirti sagal hidhattee bultii akka xiyyaatan. Eedan osoo waa takka afaan hin qabin bula. Birrii kudhan yoo itti jiru. Yoo feetan waliin gurra dhaati bitadha. Halkan tokkocha buluu dadhabdanii. Namummaan keessammaan dhiirummaan keessammaan reeka. Halkan tokkocha qooqa jechuun. Akka feetan ta'an usu karaa isin waliin galuu dha baate. Aboo as deebi kaati birrii ma kudhanii san nu kennu diddaa. Hin kennu hanga ila. Ani gadillee hin bahu. Deemee rafaa. Dhiirti sagal hidhattee bulti. Hii jettee Oromoon mammaattu ta'a akka kiyyaa tana dabalata. Isin ammoo ittiin dabalamu. Halkan tokkochaa buluu dadhabdanii. Ani borullee buluu danda'a. Eedana garuu usuu bishaan takka dhugin rafacha. Nagaan naa bula. Amma hin kennitu. Abootamma nu hin kennitu jiru. Ani hin kennullee beela'eerallee akka dhiiraa ammoo qabattoo garaa kiyyaan hidhadhee bula. Koominis gumbar maallaquma kudhanii tana baasu diddaa garaa beela buladha. Akkasiin jedhu. Duruu gachiise bineensi. Hootillee telefoona waan allaaqee ni dhiisika. Haay. Duruu gachiise bineensi. Bineensi kamiin? Bineensi biyya kana jira. Hootillee raftee kaartamu. Maali? Bineensi jechuun kee bara abdiidha. Awoo ni rifadhisee taa duraa beelina jira beela wajjin. Kuteetuma olee bara bineensi naan jenna. Atillee qofa. Abdii waan ta'edha. Eessa jirta kinoo achi keessa of awwaalaa jira waccuu keessatti hin argitu. Awoo sun bineensa bineensaa taraa kun bineensi yaa. Musa qonqonyaan. Akkasiin jedhu. Inni kun akkana jedhee nu mammaakee dhiirri sagal bultii maay'ee ooluu dhaale. Aniifat eedana yoo akka beelumna kana isaa gadi nu eenyu gadi isaa gadi nullee eedan bishaan kana dhugneetu akka marabu morka isaati. Inni dhagaa suutaase. Amma sammaa borullee akkanuma nu godha. Duruu rafeeran inni takka ramnaan beekaa mala isaa. Morkuma isaati waa takka afaan hin qabdu bishaan kana dhugnee ramna hin beekan. Wata akka bituu hin qabnu akkanuma ramna. Abadan maali nu isaa gadi nu isaa gadi isaa ol malee isaa gadi yoo inni halkan takka bul nu lama buluu qabna. Dabboon garanna gubataara akkam akkanan gachiiseera. Garanna gubataara jechi kana akka inni dhage nu eenyu nu isaa gadi garaan si gubata malee eedana waa takka nyaannu akkasuma bulu. Ciciifnee bulla siin jedhu. Akkanuma bulla jechuudha. Akkanuma bulla. Akkanuma bulla. Dafde. Arabnu garas. Yoo ofumaa ka'ee nu godhatee harkaan hirriba irra ka'aa waa nu fida jedhee anuma maambe. Daboo irraa maaltu nu qaba akkana. Rafi maal gootare. Kan hunda ceemaa keettu nu godhe. Aduu akkasiin kaatee kushiinaa nu seente.
kun hundi hin jiru.